qarshiin tokko guuramu hin jiru. Qarshiin tokko walitti sassaabamu hin jiru. Qarshiin tokko walitti gugguuramu hin jiru. ABO jedhanii qarshii ka guuran hin jiru kijiba. Kabajamtoota uummata Oromoo bakka jirtanitti baga nagaan jiraattan isiniin jechuu barbaada. Dhaamsi Oromoon biyya Oromoon Awustiraaliyaa jiran, Jaarman jiran, Kaanadaa jiran, Norway jiran, Sweden jiran, akkasumas Ameerikaa state adda addaa jiran dhaamsi isaan na ergaa jiran yoo jiraate caalaa dhaamsa kana ummataan dhaqqabinaan jedhaa jiru. Dhaamsi kuni Oromoon hundi keessan dhageeffachuu qaba. Oromoon qarshii kennuu miti lubbuu ofiillee kennuuf duubatti hin deebi'u. Utuu wanti dhugaa wayii jiraate, utuu dhugaan Oromoo wayii jiraatte, Oromoon wanta kennu tokkoof duubatti hin deebi'u. Haa ta'u malee ummatni Oromoo qarshii guuruun illee duuba deebi'een beeku. Yoo kennillee mana ofii gurguree, konkolaataa ofii gurguree, lubbuu ofii uffata gurguree kenna Oromoon. Kanaan dura ABO gargaarraa waraana Oromoo gargaarraa jedhanii qarshii haga hin taane Oromoo irraa guuramaa ture. Eessa ga'e qarshiin sun? ABO'n sun meet, waraanni sun meet. Kijibni amma imimmaan Haacaaluu da'oo godhatee qabsoo Oromoo ummanni Oromoo jalqabeeru da'oo godhatee qarshii guuraa jedhanii waliin murteessanii jiran. Gurbaan tokko Kaanaadaa irraa natti bilbilee Oromoo yoo taatan qarshii 500 haga 1000 waliin murteessaa jedhaniiran. What? Kanaan dura godhaan turre? Kanaan dura guuraan turre qarshiin sun eessatu? Haga look ummata qarshii yoo kennellee keessan deebin haga danda'e kennu ummata Arsiif Harargee keessattu ummanni lamaan kunniin akkasumas ummati Shawaallee itti dabalamee namootni Wallaggaallee muraasa yeroo baay'ee qarshii kennuun ka beekamu ummata Arsiif Harargee. Ummatni Arsiif Harargee sabboonummaa ofii tokkummaa ofii bilisummaa hawwaniif jecha wanta qaban gadi baasanii kennan waan ta'eef sheerii godhaa ulgeessaa. Sheerii godhaan ummata Oromoo gurra ummata Oromoo dhaqqabuu qabaa sheerii gochuu qabdu. Sheerii godhaa wanna biraan sirraan barbaadu sheerii gochuu qabdu. Qarshii ummanni Oromoo kanaan dura kennellee hagan qabu. Qarshiin kun eessa dhaqee eessarra oolee Oromoon waggaa 50 oliif qarshii makennaa hagasii olillee gara gahu hin argine. Haga Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo kan duute du'aa kaase irratti OMN gargaartanii sagalee ta'ee sagalee ummataa dabarsaa ture. At least waan tokko waa irra oolte. Qarshii maafiyoonni isin harkaa guurtee manaan bitachuuf manaa ijaarachuuf imimmaan Oromoo fayyadamaa qarshii guurachuun amala isaaniiti. ABO inti jedhamu hin jiru, addi bilisummaa Oromoo ka jedhamee isin kijibamaa jiru hin jiru. Yoo Brigadier General Kamal Galchuu sirna dhaga'uu qabdu. Okay? Listen very carefully. Listen very carefully na dhaga'uu qabdu. Okay? Open your ear. Baradhaa gurra keessa dhagamaami. Dhagamaami Arsiin. Dhagamaami Harargeen. Dhagamaami Shawaan. Dhagamaami. Dhagamaami isinitti. Yoo Brigadier General Kamal Galchuu qofti. Okay? Ummata madaa'ee jirutu jira. Ummata kanneen yaaluudhaaf hospitaala keessatti mana yaalaatti biilii isaanii irraa kaffaluudhaaf qarshii nu barbaachisa yoo inni jedhee itti amane qarshiin sun karaa namoota amanamoo akka Dr. Guddataatiin yookaan immoo baankii adda addaa amanamoon ergamee ummata madaa'ee fi mana yaalaa jiru yaaluuf ka gargaaramu yoo ta'e yoo Brigadier General itti amane malee qarshii fuutanii maafiyoota kennitanii sabboontota ittiin ajjeesuuf qarshii ABO jedhamee guuramu kana isinitti himuu barbaadan. ABO illee akkaan deeggaraa ture beektu keessuma tureera. Wanta hin jirre jechi ABO jedhu ka baay'atu yoo Oromoon ka'ee dhiiguu jammare. Yeroo kaanu hin jiru. Abdii kijibaatiin ummata gurbaawitu Siyaatil daanatti bilbilee $4,000 kennuuf qophiidhaan naan jedhe. Garuu caalaa itti amantaa. Sheerii godhaa. Jafa iyyaa waliin dabarsaa Oromoo. Kijiba keessa ukkaamamnee booda gandaa wal hirree wal ajjeesuu beena biyya keessatti akkasi deemaa jirra. Beekuu qabdu waan kana. Utuu waraanallee ta'ee waraanni Brigadier General Kamal Galchuu hin beekin waraana eenyuti. Waraanni dhalataan Harargee tokko keessatti hirmaate waraana eenyuti. Waraanni dhalataan Shawaa keessa hin jirre waraana eenyuti. Waraana Wallaggummaanuu namni ana jedhee Oromootti amanu keessa hin jirre waraana eenyuti.
kijibaan qarshii guurtanii yoo gatuu barbaadan sun dhimma keessan. Gurbaan siyaatirraa natti bilbiltee maqaa kee asirra waamuu hin barbaadu doolara 4,000 sani kaayadhu. Hanga Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu namoota mana hidhaatti gargaaramuu yookaan immoo mana yaalaatti warroota madaa'an ittiin gargaarutu jira. Gargaarsa kana taasisaa jedhee haga gurra isaa irraa afaan isaa irraa ba'ee gurra keessanirra dhageettani. Haga inni sagalee kana dabarfatu gadi baatanii qarshii kennitanii jennaan maafiyoonni akkuma itti baratte mana itti bitachoo, daldala itti banachoo, konkolaataa itti jijjiirachoo, farsoo itti dhuguu, xallaa itti dhuguu, araqee itti dhuguu, biiraa itti dhuguu kanumata. Qarshii taphaa akkasii yoo qabaattan bayaatti taphadha. Qarshiin imimmaan kana fayyadamanii guuramu hin jiru jechuudha. Kanaaf wanta Minneapolis keessatti ta'ee dhagayeera, ragaan dhagayeera, kabajaa guddaa qabnaaf. Namootni kaanii harkaan wal qaban illee jiru. Maaf harkaan wal qaban? Namootni kijibuu dadhabee jira, kijiba dadhabee jira, hin kijibinaa jedhaa jira jechuudha. Qarshiin ABO jedhee guuramu hin jiru. Uummanni Oromoo luuk ani isin himeera. Tooftaan Jawaarii hiisisaniifuu akkanaan uummata shawwadanii qarshii irraa guurachuuf. Kana waan ta'eef isin himuu barbaadan. Qarshiin Oromoon gadi ba'ee baasu hin jiru. Qarshiin Oromoon gadi ba'ee kennu hin jiru. Waraanni Oromoo ka qarshiin guuramuuf hin jiru. Kijibaa kana beekaa isin jechuu barbaada. Kijibaa kana beekaa isin jechuu barbaada. Okay? Listen. Dhageettu. Wanta kijibaatiif qarshiin guurina. Qarshiin guuramu hin jiru. Namootni Oromiyaa keessan madaayan kan nyaata waan nyaatan hin qabne kanneen ittiin gargaaruuf yoo Birgaadir irra isin deeba yoo Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu itti amanee walii gallaami hin dhagamaami yoo inni itti amanee qarshii kana namoota rukutamee mana yaalaa jiru itti yaalla jedhee inni isinitti waa hin eerin taate. Harargeen baaftee qarshii kennitu jiraannaan qarshii kee gataa jirtaa beek. Arsiin gadi baatee qarshii kennitu jiraannaan qarshii gataa jirtaa beek. Wallagga keessaallee namni gadi ba'ee kennee yoo jiraatti gataa jirtaa beek. Akkasumaan kennaniifu. Shawaa keessaa namni qarshii baatee kennaa jirtu gataa jirtaa beek. Gujii keessaa, Boorana keessaa, Walloon keessaa, Wallagga keessa, eessa keessa qarshii baatee kennuu yoo barbaadde qarshii san gataa jirtaa beek. Waraanni Oromoo ka qophaa'e wayiitu hin jiru. Kijibaan burjaajessaa sirba haa caaluu banaa isin boochisaa isin fiisisaa isin utaalchisaa qarshii guuraa jechuun tooftama maafiyootaati duruma itti dalagaa turanii ammas ittuma jiranii duranas ittuma fuufan waan ta'eef qarshiin gadi baatanii takka kennitan hin jirtu. Dhaamsa dabarsinaan jedhame Oregon irraallee ergame maali? Qarshii haa guuramuu jedhame kan ati beektaa isteeta Oregon irraa na bilbilanii beektaa wanta kan ani hin beeku kunoo isin deebisuu barbaada hin beeku kijibaa jechuun namoonni mee wanti waa Birgaadir Jeneraal irraa dhageette jira. Qarshii kana nama rukutamee mana yaalaa adda addaa jiru jira ittiin akka yaalamu ta'ellee waan wanti dhageette jira naan jedhan wanti gurrarra si baate jira naan jedhan no hin jiru. Isteeta Oregon illee dhagaa isteeta Seattle illee dhagaa Kaalifoorniyaan illee dhagaa Massachusetts illee dhagaa Minnesootaan Minneapolis keessatti kaatanii harkaan wal qabdaniittan dhugaa dubbachuu keessaniif gaarii gootaniittan anillee wanta beekun jiru irraa adabadhaa isin jechuu barbaada. Kaalgaarii Kaanada, Ontario Kaanada keessaallee dhaamsinaa dhufe beektaa wanti ati beektu jira jedha. Hin beekuu hin jiru qarshii wayituu hin kenninaa isin jechuu barbaada. Then what? Australia irra xalayaa guddaatu dhufe wanti ati beektu jira wanta kan akkana jedhamaa jira. No hin jiru. Hin jiru wanti dhagaye hin jiru qarshii keessan hin baasina. Austraaliyaa Oromoo dhagaa achitti gurratti isin galuu qabdi. Oromoon biyya Sweden illee mee waan beektu nuu ibsi qarshii haa guuramuu jedhanii waliin murteessaa jiru kana waan beektu qabda. No ani waan beeku hin qabu gurratti isin. Okay? Oromoon Sweden jirtan. Oromoon Jarman jirtan hoo attuma taanaa wanti kun dhugamamu. Waraanuma Oromootitu dhugaa jiramu. Wanta kana mee irraa nuu haasa'i ka jedhaa jirtan. Kijibaa qarshii keessan hin baasina. Qarshii keessa yoo baaftan Birgaadir Jeneraal yoo itti amanee nama yaalamutu jira uummata dhibame kanneen ittiin yaa'aa kamna yoo jedhan qarshiin akkuma isin jedhe karaa Dr. Guddataatiin yookaan immoo hospitaala isaarraan karaa baankii adda addaatiin yoo ergame malee gadi baaftanii qarshii kennitanii maafiyoonni mana ittiin bitattee booda isin kolfitii jechuudha. Kan biraa ammoo
sabboontota akka jeneraal Kamaal Galchuufa ittiin ajjeesisa qarshiin kun yoo guurtan beekuu keessattuu dhalattoonni Arsii Harargee Shawaa Oromoo hundu beekuu qabdan qarshii kana yoo guurtanii ergitan jeneraal Kamaal Galchuutiif namoota adda addaa ittiin ajjeesisa Oromoon gargara jirtan Oromoon bakka hunda jirtan iyyitanii iyya walii dabarsitanii qarshii sabboontota keessan biyya keessa deemaa ajjeesisu kennuu irraa akka duuba deebitan macaatuu lama hidhamee qarshiin guuramaa ture dhaqee Haacaaluu Hundeessaa ajjeesise kana ragaa guutuu harkaa qabna yoo qarshii akkana guuraa ka ummata biyya ajjeesisuu barbaadanii itti fuufaa kanaaf qarshii takka gadi baatanii akkan kennine isin himuu barbaannaa jechuudha Oromoon addunyaarra jirtan Afrikaarra jirtan Eeshiyaa keessa jirtan bakka adda addaa keessa jirtan biyya keessa illee jirtan qarshiin aabaa jedhamee guuram hin jiru ka guuramullee hin jiru kijibaa qarshii wanta hin taanetti akka hin baafne uf eeggannaa guddaa akka qabdan Oromoon akka gandaan wal foo'ee safaraan wal foo'ee ganaa akka waliif fidne uf eeggannee suuta jedhaa akka deemnu qarshiin guuramuu ka qabu ammoo yoo akkuma isinit dubbadhe Birgaadeer Jeneraal Kamaal silkiin dhufaana jeeqaa jira waan ta'eef dhiifama garagaraa na bilbilaa jiru garagaraa na bilbilanii maaltu deemaa jira wanti kun dhugaadhaan aan jedhaa jiru waan ta'eef Oromoon baay'ee na bilbilaa jirtan bakka jirtanitti biyya adda addaatti isteeta adda addaatti viidiyoo kana dhagaa sheer godhaa waliin gaa qarshiin aabaa jedhamee guuramaaru hin jiru ka guuramullee hin jiru nabbaarreessaa natti bilbilaa ka jirtan please nabbaarreessuu na bilbiluu uduun taane gaafii kana fakkaatu nabbaarreessuu na bilbiluu uduun taane viidiyoo kana dhagaa waliin gaa qarshiin aabaa jedhamee guuramuu hin jiru aabaa adda badiinsi Oromoo bu'aa hin qabdu hin jiru qarshii gadi baatanii guurtan hin jiru jechuudha kana waan ta'eef yoo maafiyoota adda addaati mana ijaaruu barbaaddan malee fooqii ijaaruu barbaaddan malee akka baratan biiraa dhugaatii ittiin haa dhuganii barbaaddan malee qarshiin aabaa jedhamee guuramu hin jiru imimmaan Haacaaluu fayyadamanii qabsoo ummata Oromoo waggaa baay'ee kana fayyadamanii kijibni kijibamaa turtan dur irraayyuu isin gayaa kun hin jiru irraa dhaabbadhaa isin hin jenna jechuudha isteeta Ameerikaa hunda keessatti Kaanadaa Awustiraaliyaa Oromoon Ingilaandii illee Oromoon Noorwee Awustiraaliyaa Awurooppaa Afrikaa United States Ameerikaa keessa kan jirtan biyya Afrikaa illee silkiin dhufaana jeeqaa Oromoo hundinuu bakka jirtanirra qarshiin guuramu hin jiru telefoon adda addaa dhufaa baay'ee na jeeqaa jira asirratti miknaatum namoonni waa baay'ee haasa'uu barbaadu waan ta'eef kanaaf tokko tokkoon akka beektan ka barbaadu manni Oromoo qarshiin guuramu hin jiru jabaadhaa namoonni dhaamsa adda addaa na erguuf natti bilbilamaa gabiyyarraa natti bilbilamaa jira yeroo baay'ee kanaaf fayyaataa ulfaadhaa qarshiin guuramtu hin jiru haa ammoo ummanni ittiin gargaaramuuf ummanni mana yaalaa seeneeru namoonni Arsii keessatti baay'een isaanii madaaniiran jiru Harargee keessatti akkasumas Shawaa keessatti baay'inaan ka madaaniiran jiru dhiifama telefoonni bilbilamaa jira telefoona ingedee mesenjerii ofii gochuun danda'a telefoona ofii gochuun danda'u kanaaf telefoona irratti kana waan ta'eef ummanni Oromoo bakkuma jirtanitti walii dabarsuudhaan dhaamsa kan walii iyya dabarsaa qarshiin guuramu hin jiru jechuu kijibaan qarshiin guuramu hin jiru kan akka beektan barbaanna yoo ammoo ummatni mana yaalaa jiru ittiin gargaarama jedhee jeneraal Kamaal Galchuu dhaamsa isinii ergee wanti beektan jiraate ani nuu gadi bahee isinii dubbadha yoo waan akkasii beek yoo waan akkasii beek an gadi bahee guuraa yoo jedhe guyyaa tokkoon hin guurtan hin beek haadha manaa Mustafaa yeroo isin rakkattee Oromoo gadi baatanii guurtan jedhe gadi baatanii jissitaniittan gadi gargaartaniittan anis akka yoo Oromootti gargaarree Kanaadaa akka dhuftu goonee jirra okay kan biraa ammoo dhalattoonni Harargee yeroo naannoo Somaalee irraa buqqifaman Oromoo gadi baatanii guurtan qarshii kana jennaan gadi baatanii ummata Oromoo naannoo Harargee gargaartaniittan kana waan ta'eef ani wanta hin beekne ummanni waan kana beekuuf ummanni Oromoo baay'een kana waan beektaniif ati waan beektu qabdaa qarshii guuraa jedhame kana jettanii na gaafattaniittan ka yeroo haadha manaa Mustafaa bayaa gargaaraa isiniin jedhe san yes waan beeku waan qabuuf ka yeroo ummata Harargee gadi baa gargaaraa jedhe yes waan beeku waan qabuuf ka yeroo namoota Amboon irratti rakkatanii gargaaraa isiniin jedhee qarshii baaftan waan beekuuf naannoo Wallaggaa irra namoota rakkataniif gargaaraa ka isiniin jedhe san waan beekuuf wanna beek kana an hin beek wanti an dhagaye hin jiru kanaaf wanti deemaa jiru kijibaa waan ta'eef qarshiin takka ba'u hin jiru iyyitanii iyya walii dabarsu dirqama qabdu utuma beektan yoo qarshii keessan gatuu barbaaddan sun dhimma keessan garuu kana dhaga'uun isin dhageessisuun dirqama kiyyaa fayyaa ta'a ummanni Oromoo jabaadha.